فيسبوك نخيا برقا وكريرا ايه وكريرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورموا شير ولي ولا بالله عليك شير ولي ولا لما لبونا ما تشير ولا دفع هوي شير قولي دفي شير قولي ديقو بليتي لنيا سنة بافنا إبسطو شير قولي لبو شير قولا خيرات ددر شير قول حاجة فردي دكاتو جرو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فوزتي رنا يادو حبيبتي شير قولا أبليتي تينيتانا نمني تاريبا خرا خنتي فدني خرا خنتي تمني وليدان اتس تبتني أكملي قدني أكستي خنو lubbuu irra jirti mana akimaa geessinee guyyaa kana mana akimaa tiin oolle doktorri amma yeroo tana keessatti guyyaa 4-5 kana keessatti akka hara biyyaa ooftanii nuun jaani sababni isiin itti akkana taatee afaan siirra dhaga'uu dandeessanii sababni isiin itti akkana taatee obboleessa keenya sargoo hayaman jiru sargoo warra niyya obboleessa isaatuutu sargoo taariba fidee obboleessi isaa jechuudha gaara kana keessatti tumee miiciyyoo tana garaa kana keessa dhiigni kan taree jechuudha dhiiga gubbaan bishaan naqatee jira jechuudha waraqaan tun tan daddaffitti akka hara biyyaa galchitanii tan ja'amtuudha tuni jechuudha waraqaan tun ammoo tan itti kashaafa kaafamte yaa isiniin argisiisa kashaafa itti kaafamte jechuudha siidiin akka nama filima irraa daawwatutti taana jechuudha waraqaani sheer godhaa biliis akka seentanitti dhimma lubbuu namaatii wanni kuni obboleeyyan keenya akkanumatti kan tumamanii ulee namaatiin du'aa jiranii sangan qabanii sargoo yaman obboleessa maqaan eenyu Ahmad Ibrahim obboleessa sargoo isaa dhiite garaa keessa dhiite miiciyyoo garaa keessa dhiini kan taree bishaan garaan sii naqatee doktorri guyyaa 5 keessatti yoo hara biyyaa hin galchine lubbuun isii khitararra jirti jee haakima guddaa kana kashaafa kaasaa oollee jechuudha. Kana waraqaanii isii biyyaa tana qabadhu kanumatti. Isiniin garsiisaa obsaameeta kashaafa kaasan takka kunneen kiniina guyyaa kana kannaniif hangasuu lubbuudhaan eegaa janii kun olaa siidii garaa isii itti kaasan jechuudha. Kana keessatti nu daawwachiisan waan garaa isii keessa jiru kun arguu dandeessanii. Obboleeyyan kiyya akkuma beekamutti obboleeyyan keenya kan gartee Yamanii fi Suudi Arabiyaa jidduu nama oofan ilmaan Oromoo halaaka godhaa jiranii obboleessi keenya sargoon obboleessa isaa itti direeti obboleessi isaa miiciyyoo tana tumsiisee gaara keessatti akka ifiin fadhanis godhanii miiciyyoo ajjeesanii fidanii jechuudha. Miiciyyoon haala du'aarra jirti. Kanaaf sheer walii godhaadhaa sargoo Yaman biraan gaya. Lubbuun miiciyyoo tanaa ammoo kayoo haa taatu taate miiciyyoon du'aa fi jiru jidduudha jirti afaan isiirra dhageessanii sargoon ammoo miiciyyoon tuyyoo biyya tana keessa waa taate intalti tun intala warra afran qallooti ka itti gaafatamu dhiiga miiciyyoo tanaa isaa jechuu gandii gandatti wal gaafatan miiciyyoon dhalattuu dadar ganda kame dadar gandii itti dhalatte ganda gooro guddooti Fatiyaa Muummee jaamti. Sheer godha obboleeyyan kiyya wallaahi dallaalli Yaman dhalaa teenya ajjeesaa jiran dhalaa teenya akka fadhan godhaa jiran akkana isii jirtu tana daleessifatee wallaahi laazim jiruuma rasuulaan jirtu isii akkan jirtu tana daleessifatee hafayyaa isiin hin qabne fi harka isaatiin dhiitee garaa sii keessa akkana garaa bishaan naqachiisee garaa dhiini garaa keessa kan taree jechuudha. Baatii 4 daleessifatee firraa gabbaasee jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya rabbii sodaadhaadha. Sheer godhaa sagalee tahaa fi miidhigoodha. Samee waraqaan kashaafa kan kun oolaa kashaafa itti kaasaniis tana garaan isii keessa miidiyyoo hin jiru bishaan naqatee jira garaan achi isii guutuun dhiiga garaa keessa kan taree nyaattuu hin dhuytu obboleettiin teenya. Sheer godhaa piliis rabbi sodaadhaadha. Sheer godhaa fi biraan gayaa fi sargoo irra niyyaa kayaman jiru irran deebi'a sargoo anniyyaa abbaasaatii wallaalee soorii gosaan nama yaamulleen dhoorgaadha. Abbaasaatii wallaalee
obboleessa isaa maqaa isii irra dhaga'uu dandeessan qaisii dhiite yalla dubbadhu Fatiyaa Maamad Ibraahim kan dhiite isii akkana godhe jechuudha kanaaf obboleettii teessan namuu obboleeyyan kadwaa hin dandeessanis du'aayii godhaa fi sheer godhaa fi biraan gayaa fi namuutu biyya namaa keessa dalaganneef faayidoina jennee dhufne malee namaaf daleeyne yookiin namni nu illeessee dhukkubaan qabiyyaan bahin dhukkubaan biyya nu galcha jennee hiyyaan kanaaf akkitti manaa bahan hin beekamu akkitti biyya galannis akkatti manaa baanu beeyna malee akkatti biyya galluun beeynu kanaaf dhiiga obboleettii teenyaa kana haa baasnu sheer godhaadha Fatiyaan akkanatti kun waan akkanaarra jirti obboleessa keenya kaarra isii akkana godhee maallaqa ji'a afur guutuu isii dhaabbachuu hin dandeenye mana namaa keessa daleessifatee ji'a afur guutuu maallaqa irraa fudhatee akkana godhee kuni inninis ilmuma warra dadari dhalootaan dadaruma dhageeffadha dallaalli faayidaan inni namaa qabu takka hin jirtu nama gandaa ta'us fira fi ta'us diina gurraacha dallaala warri jaamee karaa kana jiru akkana godhe miciyyootana inshallah siidiin isii kun ammoo hinafu asitti wallahi ana cargo godhe yoo isiin asit darbitee galtelle dhiini isii lafatti nafu akkanatti kun olaal garaan isiin agartanii miti ilaal onnee gubbaa bakka lafee tana bishaan guuttatee bishaan nyaggaraa keessa ta'ee jira jechuudha kan gadii kan agartan kun dhiiga inni dhehee keessa kan tarse dhiini gurraachi kun kan akkanaati ani hedduu dubbatuun barbaadu haganuma ummata Oromoo yoo isiin asii waa taatellee beeku rabbuma nuti beekuu hin dandeenyu micoon garuu jiruun qabdu kanaaf dhiini isii kalafatti nafne ummanni Oromoo bal'aan dhagahuu qabaa jechuudhaaf hanqanuma beeksisne akkasii ummata Oromootti waan dhaammatte yoo qabaatte itti dhaammadhu obboleettii itti dhaammadhu sodaatini in sodaatiin sagalee ol fardhu ummata Oromootti waan dhaammattu haa qabeenya nadhiife isa ol qabee sidhiiti harka daawwata kolboota damee qabeenya nadhiife ittuma saniin na qabame achi keessa sidhiiti akkana gaabaleeyyan kiyya kunooyi naminis rafee jira namni yeroo tanaa namuutu wama gargaraa irra jira hin jiru akkuma ol boodaa fi deemas jalaa bahi saree akka garan qabne gosummaa ta'e samii keessa geeffadhu diqaala ilmoon namaa taduu jirtu sin aarsitu as jala dhuftee waa'ee gosaa haasoo ita eenyu waa'ee gosaa haasoo jira sargo'anni jaati kamiciyyoo akkana gootise obboleessa isaa shiraayik eenyu gosa namaa tuqe maqaa isaa kan namni isaa yaamuun isa yaame namitti as jalaa deemati shanyii gosummaan maraatte ummata gosummaan hidda lubbuu isaa fuute isinii saroota akkasi dhiige isii yoonii fi isii waa taate akkana gaafata malaa dhiini ilma namaa kaduruu irra jira isa sargoo kaduruu irra jira kaammaatii bootanii intaltiin tala afran qallootiin tala warra ala abbaadhooti akkasi dhiini isii lafatti nafu akkasitti hubadhaa eega akkas barbaaddan isiniif hin tarattara akkasitti hubadhaa kanaafuu sheer godhaa histiirii isaadha diqaalaa kana kaas jira deddeemii waan akkana haasawee gartee miira keessa nama galchu kana dubbii nama harkaa balleessuu deema ani isaaf bakka hin qabu isa itti dhiisa isin hangi as jala jirtan kun sheer godha nagayaan tura anumaadha hanqaratu wallaggaati akkuma isin jettanii anillee kanaan dura cinqii baay'ee keessan ture abbaa warraa koo utuu na jiruu na duraa boqote kan isaa adda ji'a afur ta'e doga isaallee deeme dhufeera amma iddana dhufeellee maatiin qaatii koo na duraa boqotte sababa birriirraan kan ka'e ammaatii laman gargaaraa haadha koo deemee owwaallachuuf hin dandeenye saba koottillee gabbeeyoon dubbadhe yoon asii galee ijoollee kana maayina guddisa ijoollee yatiimaa abbaan qabne mana barumsaa naa barachuu hin danda'ani harka namaatti na duraa galuu jedhe obsee mastaa'e dhiisee tun kanaan jiru abbaan koo illee itti na duraa dabalame abbaan koo iddatti na duraa dabalame kunoo reefu ji'a tokko bultii wayiidha doogayee abbaa kootiillee deeme bo'ee owwaallachuu hin dandeenye utuun kanaan jiru sana hundumaayyuu obsee nan danda'a jedhee taa'aatu jiru akkuma riyaa kootiin dalagadhee ijoollettii kana barsiifadha harka namaa ijoollee koo inni ilaalchisu ofii kootiillee harka namaa inni ilaalu jedhee nan obsa nan dandammadha jedhe amma immoo nan dadhabe fira koo nan dadhabe zarii koo obboleewwan kun nan dadhabe
waan biraas hin kajeelaa hin jiru, waan biraas hin barbaadaa hin jiru. Tiraanspoortii bichaa kutaatii daa'ima koo ijaan na agarsiisa. Daa'ima koo arguu barbaade. Daa'imni koo na duraa dhukkubsataatti naasuu koorraan kan ka'e. Daa'imni koo mana keemitti deddeebi'aatti. Haala sii fayyaa hin jiru. Nan dadhabe obboleewwan koo. Waan biraa dhiisaati. Maaloo yoo isin danda'ame. Tiraanspoortii narraa kutaatii daa'ima koo na agarsiisa. Dhukkubi koo natti jabaataa deema akka durii miti. Warra akka durii jettan akka durii miti ani dadhabeen jira. Dadhabeen jira na qaqqabaatti. Daa'ima koo na agarsiisa. Daa'ima koo na duraan boonsisna. Daa'imni koo bu'aaru. Anillee isaan daa'ima kootii bu'aara. Warra duwannaa kaaftamni anas ta'e reeffa sadii taqabbalee. Isa kan utuun argee dhaqee owwaallachuu jiru haala cala namatti wanti jabaatu hin jiru. Haala kootiin gabbee miidiyaa irratti hin boonye mar'ummaan kootti bu'een ol qabadheen taa'e. Hamma garuu nan dadhabee akkanas hin jala qabadhe. Nan qaanessinaati maaloo daa'ima koo na agarsiisa. Daa'ima koo ijaan na agarsiisa. Yoo hundee daa'ima koo argeen du'a. Hanqarrituu wallaggaati yoo isinii danda'ame kan isinii danda'amu waan biraa dhiisaati. Namni obbolaa of jalaa qabdan yookaan namni haadha qabdan harka isin jala qabadhe kana na qaanessinaati ollan deebisinaati. Daa'ima yatiima hin qabne daa'ima abbaa hin qabne na duraa bineensa bakkeetti nyaatatu na barbaaduuf fiidduu bakkee keessa daa'imni koo waan tokko hin qabdu. Ilmaan Oromoo sin duwwaa qabdi. Maaloo daa'ima kootti nagasha. Daa'ima kootti nagasha. Awwaalaa yaani kadhatan illee takkaa gadi bahe. Lakki namma kanarra geelle as ba'e isinitti boohee hin beeku. Har'a garuu nan dadhabe. Nan dadhabe hin dandeessu yoo ta'e tiraanspoortiitti makana duwwaan irraa kutaati.